Akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa yeroo kaayyoti marree hordoftoota keenya har'aafis qophii keenya qindeeffanneeti jirraa keessummaadhaan qaba. Keessummaan kan eenyu jechuun keessanii nafu gara boodattiin isin biraan gaa kophaa keenya immoo hin jirru hordoftoota keenya qophiin keenya bareedee akka isin bira ga'uuf qarcaan shee tireedingii fi baankii Awaash ulfaadhaa galatooma jennaani waan faana jiraniif jechuudha. Egaa qarcaan shee tireeding yeroo hundaa akkuma kaafnu abbaa teekinooloojiitii keessoo qonnaan bulaa gargaaruudhaan kan inni beekamu teekinooloojii biyya alaati biyya keenyatti madaqsuudhaan keessoo drip irrigation isa jedhamu biyya Israa'elii biyya keenyatti madaqseetii jira. Yeroo ammaa kana immoo buna keelloo biyya keenyatti buna diimaadha kan beekamu buna keelloo biyya alaati madaqsuudhaan biyya keenyatti sararaan dhaabee oomishas ol guddisaa jira dhaabbanni kuni. Akkasumas immoo baankiin Awaash baankii baay'ee beekamaa qusannaadhaan kan inni beekamu koottaa nu biratti qusadhaa isiniin jedhu bara 2022ttis badhaasa addunyaa argateeti jira baankiin kuni. Ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Sana booda immoo keessummaa waliin dhufnaa hordoftoota keenya bashannana gaarii jira. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakkaa'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun. Manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teeknooloojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun homtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaan shee tireeding. Qarcaan shee tireeding. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Cuubni bishaanis kuufamee gaanii guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coomni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Walitti deebine hordoftoota keenya egaa ispoonsaroota keenya qarcaan shee tireedingii fi baankii Awaash ulfaadhaa galatooma jennaanii keessummaan kan kee eenyu warra jettaniif keessummaan kan koo har'aa abbaa diraamatii. Egaa diraamaa hedduudhaan beekama keessoo yeroo ammaa kana YouTube irratti diraamota beekamaniin kan beekamu Yiggaramuu Taammanaati. Baga nagaan dhuftee eegge. Baga nagaan nu eegdanii. Tole egaa Yiggeeni akkamitti barreessuu eegalee kan jedhurraa yookaan gaariidha. Diraamota gurguddoo ati hojjettu gara boodatti hordoftoota keenya biraan geenya. Yeroo baay'ee hojii tokkoof ka'umsa wanta sii ta'utu jira. Namni immoo waan yaade bira ga'uudhaaf akka yaadetti waan karoorfate galmaan ga'uudhaaf waan tokkotu ka'umsa ta'aafi tariitii akka carraa ta'e yeroo tokko carraa walga'ii guddaa tokko irratti hirmaachuu carraa argadhee ture. Pirezidaantii keenya duraanii Dr. Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiyyitu giddu galatti artistoota Oromoo walitti qabanii turani. Artistoota guguddoo yeroon kun bara 2007 yaadadha. Bara 2007tti fakkaate. Tole. Yeroo sanitti wantoota baay'ee haalli ittiin keessumaa waa'ee artii ibsaa turan haalli achi jiru jechuun fuuldurri kennallee jechuun haala kamiin
aartiin maal ta'uu akka qabu detail guyyaa yeroo gabaabaa san keessatti waan guddaa argadhe waan ta'e keessa kiyya ture durumaayyuu barreessuun kun kenna addaa qaba gama saniini. Yeroo inni sun immoo fedhii keessa kiyya jiru caalaatti akka baasee caalaatti waan narraa eegamu hojjechuuf karaa naaf banee ture. Isa santu ka'umsa naa ta'e. Tole baay'ee gaariidha. Egaa namuu ka'umsa qaba. Ati akka maatittis maatii artiiti wanti jedhamu jiraate mee isa kanas ibsi. Tariiti akkasitti uummata bira ga'uu baatullee akka naannootti abbaan kiyya yeroo baay'ee keessumaayyuu meeshaa aadaa ni taphatu. Meeshaa aadaa akka waashintii, kiraarii fi masiinqoo fi masiinqoo sirriitti danda'u. Kan biraa yeroo baay'ee kennatii waan jedhamutti ture natti fakkaate bara dargii keessa. Yeroo sanitti Umar Suleeman fa'aa wajjin hojjechaa turanii. Baay'ee maatii. Baaleetis? Baalee ani godina Baalee ana Sinaanaa Gandaalaa Gaafranii jedhamtutti dhaladhe. Achitti dhaladhee guddadhe. Naannoo san yeroo baay'ee wanti baay'een wantummaan jiru aadaan jiru artiidhaan baay'ee hidhata qaba waan ta'eef waan baay'ee inni illee ka'umsa naaf ta'eera. Fedhii artiitti gara artiitti akka goru karaa naaf baneera jechaadha. Gara jaalala lakkuutti immoo deebina. Jaalala lakkuutiin kan beekamee waa'ee isaa nu ibsimu. Jaalalli lakkuu yeroo akkuma beekamu koronaan akka addunyaatti yeroo addunyaa raasaa ture san keessa kan qophaa'edha. Wanti baay'een akkuma dura siin jedhe ka'umsi diraama barreessuudhaaf yeroo eeggachaa ture yeroo mijataa. Kanaaf yeroon sun immoo yeroo baay'ee mijataa ture anaafi. Yeroo taa'ee yaada kiyya waraqatarra godhu yeroo taa'ee waraqaa fi kobbee kiyya wal itti simsiisu ture. Yeroo sanitti diraamaa jaalala lakkuu kana keessumaayyuu akka biyyaatti yeroo baay'ee magaalaa Finfinnee keessumaayyuu yeroo magaalaa Finfinnee keessa jiraattu rakkoolee baay'ee argita. Rakkoolee hawaasummaa keessumaayyuu dhukkubbii kaleefaa wajjin wal qabatee isa sanirratti bifa gadi fagoo ta'een waan baay'ee barreesse. Diraamaa san keessatti barumsa haala dhukkubbiin kalee hagam chaalenjiingii jechuun annudha ulfaataa akka ta'e mul'isuudhaaf akkasumas immoo uummanni Oromoo aadaa baay'ee boonsaa ta'e sabni biraallee yeroo ammaa kana akka itti tajaajilamu uummata Oromootiin eenyummaa isaa ta'e kan beekamu sirna guddifachaa achi keessatti guddifachaan akkamitti namni daa'ima guddifate tokko daa'ima isaa maatiidhaa ol akka ilaalu maatii isaa kan biraa jechuun ilma dhale caalsisee akka ilaalu. Aadaa keenya isa sirriitti agarsiistee jechuudha. Isa san sirriitti calaqqisiisuu yaaleera. Tole gaamee diraamaa keessatti egaa seenaan jira qoddattoota waldiddaa yoomeessa wanti jedhamu kun caacculeen jiru. Waldiddaan the backbone of drama yookaan immoo tiyaatiras ta'uu danda'a. Waldiddaa cimaan jiraachuu qaba. Isa sana akkamitti ijaarte? Maaltu jira sitti fakkaate yeroo baay'ee wanti diraamaa namni akka hordofu namni akka jaalatu ergaa cimaallee akka qabaatu kan godhu keessumaayyuu walitti bu'iinsa wal dhabiinsa achi kaaraakteroota gidduu jiru santu wanna guddaa fida. Keessumaayyuu maanni isa san gama baay'eedhaan laaltee haala itti seenaa diraamichumarraa kaatee haalli itti ijaartutu jiraata. Isaan irra caalaa itti yaaddamee waan guddaa diraamaa keessatti gama hundaan jechaadha. Eenyu fi eenyu jidduutti amma fakkeenyaaf? Amma gidduu sanitti antaagonistii fi pirotaagonistiin jiru miti warri wal fixasu eenyu jidduutti? Amma jaalala lakkuu irratti yeroo baay'ee Tiyyaa fi Jiituu akkasumas Beekaa nama jedhamu. Beekaa nama jedhamu kuni tokko ijoollee kanneen lamaan jaalatu osoo hin beekini seenaan baay'een achirratti xiyyeeffata jechuun maal ta'a namni baay'een torbeedhaa akka torbeetti
maaltu uumama laata jedhee akka eegu yeroo baay'ee isaan irratti xiyyeeffata jechaadha. Hordoftoota keenyaa kan hordofaatiin jirtan sagantaa yeroo kaayyootii keessummaan kan koo har'aa immoo Yiggaramuu Taammanaati ogeessa diraamaati. Hordoftoota keenyaa artistii waan gaarii nu biraan ga'aa jiru keessa'u yeroo ammaa kana YouTube irratti kiyyoofaa beekamaadha. Amma kanan isin affeeru diraamaa jaalala lakuu waan xinnoo isin biraan geenya. Hordoftoota keenya sana booda walitti deebinaan faana tura. Sagantaan keenya ammas itti fufeeti jira. Egaa Yiggeeni keessa'u dhaloonni haaraa kun akka waa sirraa barachuuf mee akkamitti seenaa argatta? Wanti diraamaa ta'uyyuu akkamitti sii dhufaa kan jedhu immoo yaa ilaaluu laata? Yeroo baay'ee akkuma siin jedhe wanta baay'ee sammuu kee keessa deddeebi'utu jira. Yaada buustee baastaa. Yeroo baay'ee namoota wajjin illee mari'ataa akkuma jalqaba siin jedhe yeroo baay'ee yaadni dura yaaddee buustee baastee yaadni kun baay'ee filatamaadha. Si amansiisuu qaba osoo uummata bira hin ga'iin osoo waraqaa irra hin taa'in jechaadha. So yeroo baay'ee akkuma beekamu namni barreessu tokko addunyaa mataa isaa uumaa. Addunyaa san keessatti nama barbaade hin gootomsaa, nama barbaade immoo sodaattuu godhaa yookiin rakkataa godhaa, nama barbaade goota godhaa. Addunyaa mataa isaati waaqa addunyaa saniiti barreessaan tokko. So wantoota baay'ee yeroo baay'ee waraqaa irra kaa'uu kiyya dura namoota natti dhiyoo jiran maatii namoota wajjin hin mari'adha. Akkanatti yaadee seenaa san naareet godhaaf namaaf. San booda namoonni yaada san irratti yaada ta'e naa dabalu gaariidha kanumaan baay'ee gaariidha yaada nama dhibu yaada bareedaadha yeroo naan jedhani bifa saniin itti deema. Garuu yeroo baay'ee waraqata irra gochuu kiyya dura sammuu keessatti qopheessee fida. Sammuu keessatti anillee buusee kan osoo itti dabalee kan osoo hanqisee jedhee sammuu keessatti tootalii yaada san qabadhee sana booda barreessuutti gaafa barreessuutti kaatu immoo yaadota itti dabaltutu jira side story waan akkasii kanneen. Garuu yaada ijoo dubbii isa ijoo san list gootaa jechaadha. Seenaan baaqee wayii jira. Garuu sana booda immoo ati pilootii adda addaa yoo sababa seenaa sana seenaan biraa biraanchii uummatee akka deemuuf sana mijeessitaa jechuudha. Tole egaa immoo iskiriiptiin bareedan tokko immoo akkamitti uumamuu danda'a? Amma namni seenaati jette kana egaa argatee booda immoo iskiriiptii barreessuun immoo dhukkuba biraati. Mitiire? Dhugaadha. Tole inni sun akkamitti dhufuu danda'amu? Akkuma siin jedhe yeroo baay'ee waan yaada tokko sammuu keessatti eega qopheessitee fixee booda waraqaa irra keessaa yaada san eega bilcheessitee xumurtee booda gara lubbuutti horuutti dhuftaa jechaadha. So isa san yeroo baay'ee barreessuudhaaf kennillee baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee ani akka salphaatti kan hin laalle yeroo mana barumsaa jirru wanti nu hojjennu elementarii irraa kaanee wanni nu barreessinu yaadadha. Ganda keessatti amma akka qoosaallee jechuun akka salphaatti yoo laalle namoonni baay'een hin barreessan baadiyyaatti xalayaa gama garagaraatiin walaloodhaan haala garagaraatiin bifa nama dubbisan hawwatuu danda'uun xalayaa namootaaf barreessina jechuun keessumaayyuu yeroo haayiskuulii baran xalayaa jaalalaafaa barreessita namoota ijoollee barreessuuf dubbisuu danda'u. Ani durii saantima fa'aa namaaf barreessaa ture. Dolchee fa'aa yoo san dolcheen valuu qabdu hin ta'e yeroo dhugaadha. Naa kennaniitu namoonni barreessuu hin dandeenye jechuudha. Akka kiyyatti miidhagsanii jiru walaloo fa'aan barreesse achi keessatti namaaf guddata jechuudha. Kanaafi akkasii akka wantooti immoo yeroo yuunivarsiitiillee maalillee barattu xalayaa jaalalaa fa'aallee barreessita. Inni
waan salphaa miti waan guddaa si kaa'ee deema. Akka daawwataatti illee taatee maal ta'a laata jechaatiin hin barreessita. San booda ofii keetii wajjin wal lolta. Namni kun akkana ta'uu qaba, akkana ta'uu hin qabu jechaadha. Sidida inni iyyuu. Dura namni immoo inni guddaan barreessaan cimaan immoo maa inni jechuun waan namni expect hin goone kaa'uu danda'udha dheeyyaadha. Namni waan tilmaamu nam fakkeenyaaf fiilmiin biyya keenya baay'ee yoo laalte eessaa jalqabame eessatti akka dhumu hin beekama hin tilmaamta jalqaba isaa laalte. San ta'uu hin qabu baay'ee jedhee yaada keessumaayyuu adada barreessituun adada hojjechaa deemtuun kana baraa deemta jechuun. Hin dubbistas wanta ta'eef filmoota biraatis hin laaltaa, diraama biraatis hin laaltaa, afaan biraatis waan hundaayyuu. Akkuma addunyaatti immoo barreessitoonni addunyaa jechuun barreessitoonni garaagaraa ilaalta jechuun haala kamiin akka isaan barreessan haalli diraamaan itti barraa'ullee amma yeroon isaa yeroo mijataadha. Salphumatti intarneetii irra gadi buustee waan baay'ee baruu fi of barsiisuu dandeessachaadha. Kun ergaa gaariidha. Egaa hordoftoota keenya fi maarree keessumaa keenya har'aatirraa waa hedduu akka barachaa jirtan abdiidhaan qaba. Hordoftoota keenya qophiin kun bareedee akka isin bira ga'uuf qarcaan ishee tireedingii fi baankiin Awaash ispoonsaroota keenyadha. Ulfaadhaa galatooma jennaani ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Faana tura. Cirrachi walitti qabamee xuuba ta'a. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaanii guutaa. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddate osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coomni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Tole egaa walitti deebinee hordoftoota keenya garamuu taa'ammanaa wajjin kan jirru amma immoo waa'ee kiyyoo fa'aa kaafna. Diraamaan kiyyoo YouTube irratti akka malee beekamaatii jira. YouTube irratti meeqa ga'am subscribe yookaan immoo namoonni hordoftoonni isaa meeqa ga'an? Amma kan sirbu diraamaan kiyyoo walumaa galatti gara miliyoona 6.5 ga'eera. Miliyoona 6.5 daawwattoota ammas argateera. Amma immoo guyyaa guyyaadhaan dabalaa deema. Hoo rabbeedha yeroo dhiyootti 100,000 galla subscriber illee baay'ee deemaa jira. Na baay'ee daawwatamaa jira. Waan gaariitu jira jechuudha. Ayyee bareedaadha. Mee waa'ee kiyyoo immoo yaa kaafnu seenaa isaa kaafnu akkamitti ibsama diraamaan kiyyoo kun akkamitti uumame kan jedhu isaa kaafnu. Kiyyoo sadarkaa isaa ol kaasee hojjedhe sababni isaa wanta jiru jijjiiruu waan barbaadeef keessumaayyuu Oromoo wajjin wal qabate Oromoodhaaf jechuun hojii kwaalitii qabu hojjechuu akka dandeenyu eenyummaa keenyaa waan Oromoodhaaf jaarraa kana keessatti waan Oromoodhaaf madaalu hojjechuu yaada hanqinoota jiran irratti waan ta'e fooyyessee jira. Diraamaa kiyya kana duraa fooyyee baay'ee mul'iseera yaada. Egaa Oromoon sadarkaa gurguddaarra jira. Akka addunyaattuu iddoo gurguddaarra seenaa gurguddaas warri hojjetan jiru. Barbaannee argachuudha sana. Injiinaroonni istaadiyoomota Kwaatar ijaaraa jiranillee akka jiran odeeffannoon qaba. Kan akkasii kuni Oromoon bakka kanillee gahuu akka danda'u. Sanaan alattis naasaa keessas iddoo biraattis hojii gurguddaa hojjechaa warri jiran jiru. Baay'ee gaariidha. Egaa sanniin immoo iyyuu iskiriiptii keenya keessatti agarsiifne lammiin tokko akka ofitti amanu ani guddaadha jedhee akka yaadu gochuudhaaf diraamaan gahee guddaadha kan inni qabu. Galatoomii mee artiin Oromoo immoo keessoo gama diraamaatiin
akka guddatuuf eenyurraa maaltu eeggamaa jettati? Maal ture yeroo baay'ee aartiin Oromoon guddannee aartiin Oromoo akkas ta'e yeroo jedhamudha. Diraamaa wal qabate keessumaayyuu gama diraamaatiin kana dura waan ture leelisuutu isa duwwaa faarsuutu jira. Inni ciminni akkuma jirutti aarsaa guddaa kafalanii hojjechaa turan warri kana dura jechuun wannoo guddaa qabu. Kireediitii guddaa qabu isaan waan bakka haalli mijanneef keessatti aartii Oromoo aarsaa itti kafalanii namoonni dhuguma har'a jiraachuu kennaaf sababa akka ta'an artistoota ciccimoo jira. Garuu immoo dhaloonni jiru bakka sanii bu'uu qabaa. Artistoota kaleerra kaarraa akka caalan hojjetamuu qabaa. Kanaaf immoo kana hojjechuudhaaf kanaaf gahee guddaa akka qabu akkuma hawaasaatti mootummaan illee xiyyeeffannoo guddaa itti kennuu qaba jedhee yaada. Maaliif gama qaama hunda ilaallata dhimmi kun keessumaayyuu ergaa waan dubbiidhaan yookiin yeroo dheeraa dubbattee dabarsine aartiidhaan gama haala salphaa ta'een ergaa guddaa hawaasa akka kaasuudhaaf, hawaasa barsiisuudhaaf, odeeffannoo dabarsuudhaaf, hawaasa jijjiiruudhaaf kuni hundi aartiidhaan hojii salphaatti hojjetamuu danda'a waan ta'eef hunda keenyarraa eegamaa jechaadha. Tole kaamee Yiggeeni hojiin kee immoo akka bareedee uummata bira ga'uuf dhaabbilee yookaan immoo namoonni dhuunfaadhaan si gargaaran jiraachuu danda'uuti warri galateeffatu jiru laata? Egaa warri baay'ee na gargaaranii hojii kiyya kana akka hawaasa biraan ga'u natti amananii jaalala koorraa jalqabee hanga amma na wajjin jiran namoota dhuunfaa fi dhaabbilee baay'eetu jiru. Isaan walumaa galatti galateeffachuu barbaada. Keessumaayyuu immoo baankiin kooperaatiiv baankiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa hojii kiyya keessatti aartii Oromootiif iddoo kennurraa kan ka'e waan guddaa hojii guddaa akka hojjedhu yeroo hunda na cinaa dhaabbachuudhaan waan na gargaaraniif guddaa isaan galateeffadha. Kan biraa kolleejii biizinasii fi teekinooloojii Select isaan illee guddaa galateeffadha. Dhaabbileen biraallee jiran akka baankii Awaash fa'a. Kunneen na cinaa jiru. Baankii Awaash guddisnee isin galateeffannaa. Aartii Oromoo, Afaan Oromoo, qophiilee Oromoo, artistoota Oromoo cinaa dhaabbachuu keessaniif fadhaa jennaan. Kanaaf dhaabbilee kanneen guddaa galateeffadha. Akka nama dhuunfaatti immoo yeroo baay'ee iddoo baay'eetti kaasuu yaaleera. Keessumaayyuu obbo Geetuu Galate yaada waan muraasa argan irratti ka'anii waan guddaa na gargaaraniiru. Isaanillee guddaa galateeffadha. Akkasumas piroodakshinii kana jaalala koorraa jalqabee na wajjin akka obboleessaatti akka maatiitti ta'e baay'ee na gargaaraa ture. Qalbeessaa Magarsaa guddaa galateeffadha. Keessumaayyuu abbaa deebu keessumaayyuu ijoolleen isaa kaameraamaanonni hundi isaanii baay'ee ijoollee dadhabne nuffine osoo hin jedhin akka sa'a 7-8 wajjin hojjechaa hojiin kun akka hawaasa biratti jaalatamu ka godhan daayireektara diraamaa keenya obbo hiriyaa kiyya obboollee miti Alamuu Qumbii guddaan galateeffadha. Walumaa galatti immoo taatota diraamaa kiyyoo bakka hundatti hojii isaanii dhiisanii dhimma ciccimaa gatanii na wajjin hojii kanaaf xiyyeeffannoo kennaniin hunda isaanii maqaa Aanaa Entertainmentii fi maqaa kiyyaan guddaa galateeffadha jechaadha. Tole dhaabbanni kee immoo Aanaa Entertainment egaa diraamota hedduu oomishaa jira. Maaliif Aanaa jetteen garuu? Aanaa ka'eef irra caalaa jechuun natti dhihoo kiyya jechuudha. Aanaan abbaa keenyaan nuti ijoolleen maatiin akkuma jiruuni aanaa jennaani achirraa kaaneeti tariitii abbaan kiyya yeroo dhiyoo du'aan boqatanii yaadannoo isaallee gochuuf waan yaadeef sababa saniif Aanaa Entertainment jedhe. Galatoomii ulfaadhuu keessummaa keenya ta'uu keessa.
Egaa hordoftoota keenyaa keessummaan kan koo har'aa warrana jechuudhaan waa'ee artii keessa'uu diraamoota yeroo ammaa kana jaallatamoo ta'an nu kaasaa ture Garamuu Taammanaa ulfaadhu galatoomii jennaani. Qopheessaan Anabbabaa Magaraa gama ogummaa teeknikaatiin Biiniyaam Haayiluu wal faana ture hordoftoota keenyaa torban immoo qophii biroo qabannee dhiyaannaa nagaatti jenna.